Samariin, aartiin, ogbarruu, aadaa, afaanii fi seenaa Oromoo. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan waliin mari'achaa jirru waa'ee ogummaa walaloo irratti fuulleeffachuudhaani. Egaa walaloon amaloota akkamii qabaa akkasumas gosoonni walaloo maali waan jedhu irratti kan waliin ilaalaa jirru. Hiikkoowwan keessumaayyuu og-walaloodhaaf hiikkoo akkamii qaba, og-walaloon yeroo akkamii barreeffama, hiikkoo akkamii immoo qaba waan jedhu haa ilaallu. Egaa og-walaloo hiika wal fakkaataa ta'e kennuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif yoo jedhames egaa maloota adda addaa irratti garaagarummaa miiraatu jira. Egaa miira irratti fuulleeffachuudhaan kan inni barreeffamu erga jedhameeti garaagarummaa qabaachuu mala. Miirri nama tokko keessa jiraatu nama biraa keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu garaagarummaa qabaachuu kan inni danda'u miira irratti fuulleeffate ta'uu mala. Fakkeenyaaf walaloo waa'ee barumsaa irratti xiyyeeffatu tokko nama barate maalummaaf faayidaa barnootaa beekuuf hiikkoonni kennuu fi nama hin baratiniif hiikkoonni kennu tokko miti jechuun sadarkaan beekumsa namoonni sun irra jiran adda adda waan ta'eef walaloo waa'ee barnootaa irratti fuulleeffachuu isa tokko biratti hiika biraa qabaachuu mala, isa kaan biratti immoo hiika biraa qabaachuu qaba. Kanaafuu miira nu keessa jiru irratti hundaa'a jechuudha. Egaa walqixa isaan hin qirqirsu namoota hundayyuu. Kanaafuu namoonni kun hiikoo walaloof kennan adda adda ta'uun isaa waan hin oolamne ta'a jechuudha. Egaa dabalataanis hawaasa tokko keessatti garaagarummaa gosa hedduutu jira. Fakkeenyaaf garaagarummaa afaanii, aadaa, seenaa, bifa kan kana fakkaatan ni jiru. Isaan kunis hawaasni tokko walaloof ilaalcha adda addaa akka qabaatuuf hiika garaagaraa akka kennu kan taasisu jechuudha. Kanaafuu miira yookaas immoo hiikoo namni walaloodhaaf kennu miira yookaas immoo akkaataa namoota sanaa, gosa namoota sanaa, maalummaa namoota sanaa irratti hundaa'e garaagarummaa qabaachuu ni mala. Egaa og-walaloof hiika wal fakkaatuuf namni hundi itti walii galu kennuun baay'ee rakkisaadha. Egaa akkuma jalqaba tuquudhaaf yaallee garaagarummaa qabaachuu ni mala. Barreessaa fi hayyuun biyya Ingilizii kan ta'e Saamu'eel Joonsan yeroo tokko og-walaloon maal jedhamee gaafatamee deebii isaan kennan lakki og-walaloon akkana jechuurra og-walaloon akkana miti jedhanii dubbachuun baay'ee salphaadha. Hundi keenya ifni maal akka ta'e ni beeknaa, haa ta'u malee maalummaa ifaa ibsuun ni rakkanna kan jedhu deebii kennanii turanii. Kana jechuun hiikaa og-walaloo kana salphumatti lafa kaa'uun kana jedhanii ibsuun akka ulfaatudha kan ogeessi yookaas immoo hayyuun walaloo kun ibsanii. Hiika namoonni adda addaa walaloof kennanii fi kitaabota hedduu keessatti caqasanii jiran yoo ilaalle garuu waa'een hiika og-walaloo xiinxala guddaa fi ibsa bal'aa kan barbaada ta'uu isaati. Kan kitaaboleen garaagaraa waa'ee walaloo irratti barreeffaman kan isaan lafa kaa'anii. Egaa inni jalqabaa keessumaa kitaabonni kan isaan walaloo irratti bu'uureffachuudhaan hiikaan isaa maal jedhanii lafa kaa'an keessatti walaloo jechuun arrabatti garaagaraan karaa ittiin waa'ee jireenyaa odeessanidha. Walaloo jechuun arrabatti dhimma ba'anii karaa ittiin waa'ee jireenya ofii odeessan jechuudhaan Roobert Frost hiikaa kaa'ee jira yookaas immoo walaloodhaaf hiika kennee jira. Walaloo jechuun jechoota barbaaddetti gargaaramanii waan dhugaa tokko karaa ittiin ibsanidha jechuudhaan. Daante Alighieri immoo innis waan isatti fakkaate yookaas immoo waan walaloo kana hiikuu danda'ee jira jechuudha. Egaa sababa dhugaa ta'e tokkotti gargaaramuun ogummaa argaa yaadattiin calaqqisanidha jechuudhaan immoo Saamu'eel Joonsan hiikatti kennee jira. Kanaan alattis walaloo jechuun jecha filatamaa bakka filatametti fayyadamuu jechuudhaan immoo Saamu'eel Teeylor innis walaloodhaaf hiikaa kennee jira. Karaa biraatiin og-walaloon yaada faaruu qabeessa ta'edha jechuudhaan Toomaas Kiriilin immoo innis akkasuma hiika walaloodhaaf kennee jira jechuudha. Kanarraati wanti hubachuu dandeenyu og-walaloon yookaas immoo walaloon kana jettee salphaatti hiiktee lafa kaa'uu hin dandeessu. Akka saayinsiitti fakkeenyaaf bishaan kana jettee waan qabatamaadha waan ta'eef lafa kaa'uu dandeessa. Walaloon garuu miira namootaa irratti kan hundaa'udha. Namni akka waan keessa jiru, haala keessa jiru irratti hundaa'ee kan inni barreessudha waan ta'eef salphumatti hiiktee akkasitti lafa kaa'uun ni ulfaata. Egaa hayyoonni dhimma walaloo irratti qoratanis kanuma kan isaan barreessan jechuudha. Egaa akka barruun og-walaloo kolleejii og-barruu afaan Oromoo
kan diillaatti argamu barreesse yookaas immoo qorannoodhaan lafa kaanitti amaloota og-walaloo maal jedhanii barreeffamee yookaas immoo ibsanitti kan isaan jiran egaa amaloota og-walaloo keessaati. Og-walaloo wantoota addunyaa kanarratti qabatamaa jiranii fi miseensota hawaasaa irratti mul'atan akka miira dubbistootaa yookiin dhaggeeffattootaa tokkotti lubbuu toree dhiyeesse kan lafa kaa'uu danda'udha jechuudhaan hiikanitti kan isaan jiran egaa muuxannoowwan og-walaloodhaan dhiyaatan sun kallattiin yookaan alkallattiitiin himuu ta'uu mala ga'een walaloo akka falaasama yaada tokko addeessuu hiikuu yookaan immoo hariiroo tokkummaa fi garaagarummaa balballoomsuu yaaluu osoo hin taane dhugaa jiru ibsu yookaan agarsiisuudha. Walaloon dhugaa tokko agarsiisuuf haala yookaan taate tokko ni uuma. Haala sana keessatti wantoota mul'atan dhagahaman tuqaman dhandhamanii fi miiraan hubataman hirmaachisuun muuxannoo sanatti lubbuu hoora jechuudhaan kan isaan ibsan jechuudha. Fakkeenyaaf jiruun namaa baasus namaa nyaatus galanni isaa kofalchiisaa boboosisaa sossaa dhahaan jechuudhaan Asaffaan bara 1997 barreesse irratti gareen qorannoo walaloo irratti barreesse kun walaloon amala miira namaa akkasuma waan dhugaa tokko lafa kaa'u akka ta'e lafa kaa'anii akkasuma agarsiisaniiti jiran. Inni biraan qusatamummaa yookaas immoo jechoonni nuti achi keessatti fayyadamnu qusanneeti kan fayyadamnu jechuudha yeroo walaloo kana barreessinu. Og-walaloon dameewwan ogummaa kamiyyuu caalaa jechoota muraasatti fayyadamuun yaada bal'aa dabarsuu ittiin danda'u waan ta'eef keessatti kan nuti jechoota keenya qusannudha. Yeroo barreeffamoota walaloon ta'an yookaas immoo ololoo ta'an gaafa barreessinu akkuma yaada keenya guutummaatti ibsuttudha kan barreessinu. Walaloo gaafa barreessinu garuu jechoota qusachaa kan barreessinu jechuudha. Jechoonni hundi yaada bal'aaf suura sammuu dubbisaa yookaas immoo dhaggeeffataa keessatti uumuuf humna walqixa ta'e hin qaban. Kanaafuu jechoota filatamoo ta'an jechoota miidhagoo ta'an qofa filannee kan itti fayyadamnu walaloos kana adda godhu isa kanadha waan ta'eef jechuudha. Og-walaloo odeessaaf tarreessa miti. Qusatamummaan jechoota fuula waraqaa muraasa irratti dhiyaachuu jechuudha waan ta'eef qusannaan jechoota walaloo keessatti baay'ee murteessaa. Qusannaa qofa osoo hin taane filannaanis murteessaa ta'uu isaati. Barruu qorannoo kun kan agarsiisu. Wanta tokko sammuu dhiyeessuu yaada callaa dhiyeessa jechuudha. Fakkeenyaaf hiikan tarreessu jechuudha. Yeroo walaloo barreessinu hiika waa'ee sanaa yookaas immoo wanti nuti barreessinu maal akka ta'e irratti fuuleffannee miti. Kan nuti barreessinu ergaa dabarsuu barbaannu irratti walaloo barreessuu barbaannu dhimma isaa irratti fuuleffannee jechoota filannee jechoota gaggabaaboo muraasaan ergaa keenya dabarsina jechuudha. Fakkeenyaaf mata duree walaloo gabaabduu jiraattee jiraattu jedhu kan Abrahaam Tasfaayee bara 2006 barreesse jecha gabaabduu fayyadamuudhaan osoo ishiin hin jirre eenyutti qabattuu namoota hin jibbinaa sheexannaa jiraattu jechuudhaan bara 2006 Abrahaam Tasfaayee walaloo gabaabduu barreessee jira. Kun jechoota yookaas immoo himoota afur qofa as keessatti kan argaman tarree walaloo yookaas immoo bo'oo walaloo afur qofa kan asirratti argamanii kanaan garuu ergaa barbaadu dabarfateeti kan jiru. Egaa kun walaloon qusatumummaadhaan jechoota qusachuudhaan jechoota filachuudhaan kan ergaa dabarsuu danda'an dabarsuu jechuudha. Kanaafuu amaloota walaloo keessaatti jechoota qusachuun isa tokkodha jechuudha. Walaloon kun dhangala'aa yookaan walaloo odeessan dhiyaate yoo ta'e jechootaaf himoota hedduutti fayyadamaa ture. Walaloon keessumaa waloon dhaamsa dabarsuu barbaade galmaan ga'uudhaaf jechoota ciccimoo tartiiba gaariin iddoo filatamanitti galchuudhaan dhiyeessuutu irraa eegama jechuudha. Kana jechuun jechoota filachuutu irraa eegama. Waloon yeroo walaloo barreessu bakka jechoonni nuti barbaannu galuu qabanis filachuutu irraa eegama waan ta'eef walaloon jechoota filachuu irratti bakka guddaa qaba. Inni biraa amaloota walaloo keessaati amala muuziqummaa yookaas immoo yeedalummaa ni qaba jechuudha. Walaloon keessumaa walaloo yeroo barreessinus akkasuma yeroo dubbisnullee amala muuziqummaa yookaas immoo yeedaloo qabaachuu ni danda'a. Muuziqaan bu'uura walalooti. Walaloon muuziqaadha. Bu'uurri muuziqaa faaruu, weedduu, faarfannaa, geerarsaaf boo'icha mararfannaallee of keessaa ni qabaata. Muuziqaan qindoomina ogummaaf aartii dhaamsa sagaleetis jechuun ni danda'ama. Kanaafuu fakkiiwwan sagalee fakkiiwwan jechootatti deeggaranii yoo dhiyaatan faaruu uumuu ni malu. Faaruu yeroo uuman kan ammoo amala muuziqummaa yookaas immoo amala yeedalummaa qabaatu jechuudha. Fakkiiwwan sagalee
fakkiiwwan jechootaatiin sochii qaamaatiin deeggaramanii yoo jiraatan shubbisa yookaan ragada jedhamuuga. Kun amala walaloo qabaachuu amala yeedalummaa yookaas immoo muuziqummaa qabaachuu kan agarsiisanii. Kanaafuu walaloon amala muuziqaa yookaas immoo yeedalummaa qaba jechuudha. Egaa gama biraatiin immoo walaloon argaa yaadummaa yookaas immoo imagination kan jedhamu illee of keessaatti qabaachuu ni danda'a jechuudha. Amaloota walaloo keessaati. Hojiin og-barruu kan barreessan addunyaa qabatamaa kanarratti hundaa'ee garuu dandeettii argaa yaadaa fayyadamee wantoota miira keenya shananiin odeeffannoo arginu olitti deemee wanta ta'uu ni danda'a jedhamee yaadamu uumuu danda'u jechuudha. Walaloo yeroo barreessinu wantoota qabatamaa yookaas immoo arginu waan lafa kanarratti mul'atu waan namni hunduu argu waan dhaggeeffataan keenyas haa ta'u dubbisaan keenya hundi argu osoo hin taane waan yaadaa kan lafarra hin jirre wantoota nuti arguu hin dandeenye fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa kan barreessinu ta'u jaalala egaa namni tariiti miira isaatti qabaachuu danda'a miira isaatti beekuu danda'a malee miira qabatamaa miti kan hin arginedha. Kanaafuu jaalalli akkam nama gochuu danda'a jaalalli amala akkamii qaba jaalalli namni jaalalaan qabame maal agarsiisa waan jedhu walaloodhaan salphumatti ibsuu ni danda'ama. Egaa namni jaalala harkaan qaqqabee hin argine garuu waa'ee jaalalaa walaloo bifa salphaa ta'een barraa'een hubachuu danda'a. Kanaafuu amala yaadummaa yookaas immoo imagination qabaa jechuudha walaloo gaafa barreessinu. Kana jechuun barreessaan hojii og-barruu tokko bakkaaf yerootti beeknuun olitti deemee addunyaa argaa yaada uumuun miiraaf qalbii keenya bashannansiisaa yookaan akka muuxannoo argannu nu gargaara jechuudha. Walaloon keessumaayyuu dhaggeeffatoota keenya biratti miira akkasii miira arguu miira waa qaqqabachuu uumuu danda'uu qaba jechuudha yeroo walaloo barreessinu jechuudha. Wantoota qabatamaan taane wantoota nuti arguu hin dandeenye irratti yeroo barreeffamu. Fakkeenyaaf bulguun waanuma hafoola keessatti hawaasa keessumaayyuu hawaasa keessatti kan beekamudha. Egaa bineensa yookaas uumama nama caalaa dandeettii waa hunda qabu. Fi kan kana fakkaatan barreessaan argaa yaada isaatiin uume addunyaa nuti qabatamaan agarre yookaas immoo dhageenyee hin beekne waliin wal nu barsiisa jechuudha. Egaa gama biraatiin og-barruu keessatti qooqni yookaan laanguweejiin inni itti fayyadamus kan miiraaf muuxannoo keenya haala hawwataaf miidhagaa ta'een dhiyeessuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu egaa wantoota yaadumee ta'an wantoota lafarratti hin beekamne fakkeenyaaf afoolota Oromoo keessatti wantoonni bulguu wajji wal qabatan yeroo baay'ee bal'inaan ni ka'u. Daa'imman ittiin barsiisuudhaaf ittiin sossobuudhaaf illee yeroo baay'ee dhimma itti ba'ama. Haa ta'u garuu qabatamaan lafarra hin jiru. Bineensi bulguu jedhamu kun uumameetuma yaadaan uumamee akka waan jiruutti taasifameeti kan itti dhimma ba'amu jechuudha. Egaa kun amaloota walaloo keessaatis hangafadha. Gosti barnoota kenne biroo garuu addunyaa qabatamaa qofa irratti daangeffatamoo ta'a jechuudha. Walaloo kan adda godhussa kana waan ta'eef. Egaa mee amma immoo gosoota og-walaloo ta'an keessaati maali waan jedhus dhaggeeffattoota keenyaa kan waliin ilaallu haa ta'u jechuudha. Egaa kan dhaggeeffachaa jirtan osoo dubbannu Elelleedha. Elellee shoo keenyaarraatiin walaloo yookaas immoo og-walaloo irratti fuuleffachuudhaan amaloota og-walaloo qaban og-walaloomti kun immoo seenaan isaa maal fakkaata waan jedhu waliin ilaalaa jirra. Nuuf bilbilaa nuuf barreessaa jenna qophii keenya kanarratti dhaggeeffattoonni keenya karaa toora ergaa gabaabaa nuuf barreessaati kan jirtanii ammallee nuuf barreessaa isiniin jenna. Akkasumas karaa bilbilaallee nuuf bilbiltanii yaada keessan nuuf qooduu ni dandeessu jechuudha. Egaa gosoota og-walaloot keessaati inni jalqaba og-walaloo gootaa yookaas immoo the epic kan jedhamu sanadha. Egaa og-walaloon gosoota garaagaraa ni qaba. Isaan keessaati og-walaloon gootaa isa tokkodha. Og-walaloon gootaa gosa og-walaloo namoota biyyaaf hojii guddaa hojjetanii kan ilaallatu jechuudha. Namoonni kunneen kanneen seenaaf aadaa hawaasummaa keessatti gochaa guddaa raawwataniin kabajaa guddaa argatanidha. Namoonni yeroo baay'ee as keessatti ittiin dhimma ba'amu walaloon gootota kanaaf barraa'u namoota biyyaaf seenaa hojjetan kanneen seenaa aadaa hawaasummaa keessatti gochaa guddaa raawwatan kanneen hawaasa biratti jaalatamaa ta'an akka gootaatti fudhataman waan hawaasni hawaasaaf bu'aa buusu tokko kanneen hojjetaniif walaloo barreeffamudha. Egaa og-walaloon gootaa gootummaa namoonni kunneen qaban kan seenessudha jechuudha. Kana malees qabiyyaaf walaloo kanneeniif kan goota faarsan yookaan immoo jajanii fi kan dabeessaa yookaas immoo diina arrabsaniif hamilee tuttuqanidha jechuudha. Egaa walaloon as keessatti irra caalaa dhimma itti ba'amu goota ittiin faarsuudhaa fi fakkeenyaaf
bada bakar waaree yaa ba'eessa nama maal qaba osoo si deesse haati marri lamaa jechuudhaan egaa goota bakar waaree ittiin faarsanii. Inni biraa immoo gangalataa wadala daaraa irraan dadhabee gowwaan gaagura ona marageetiin dadhabee dhibee yaa dhibee durattillee beekuma har'a malli na dhibee jechuudhaan egaa goota dur mala yookaas immoo mala kan malaafi ture goota san ture gamma goonni sun gaafa biraa dhabamu malli akkasa dhibee ittiin ibsata. Kanaafuu gosoota og-walaloo gootaa keessaati goota ittiin kan faarsan goota ittiin kan jajatan jechuudha. Inni biraa walaloo amantaati. Egaa walaloo amantaanis egaa keessumaa walalootiif yookaas immoo og-walaloomaaf ogummootuma aartiitiif irra caala bu'uura kan ta'e biyyoota hunda keessatti jechuun ni danda'ama. Bu'uurri isaa amantaadha. Egaa namni jalqaba gara amantaatii ogummaa achi keessa jiru immoo gara saayinsiitti fidee aadaa isaa duudhaa saayinsii isaa godhatee ittiin jiraata. Kanaafuu bu'uura jechuudha. Walaloowwan manneen amantaa garaagaraa keessatti itti dhimma ba'amu. Walaloon arratti dhimma ba'an kun akka jabaatee bifa arra qabatu kan akka waantota keessatti qooda olaanaati kan qabani. Kanaafuu gosa walaloo keessaati walaloon amantaa isa tokkodha jechuudha. Gosti walaloo kun hawaasaatti fayyadamee gochoota yaada sana akka qabatamaa ta'u ni godha jechuudha. Kun immoo bifa diraamaatik yookaas immoo bifa diraamaa qabachiisuudhaan kan itti dhimma ba'amudha. Gochaa yookaan seenaa tokko qofarratti kan irra caalaa xiyyeeffatudha. Irra deddeebii sasalphoo ta'an tariitii irra deddeebiiwwan gaggabaaboo sasalphoo ta'an qabaachuu ni mala. Amaloota walaloo isa kana keessaatti keessumaa walaloowwan amantaa kan jedhaman kuni. Walaloowwan kunniin dhimma dhuunfaa hin dhiyeessan irra caalaatti dhimma amantaa sanarratti fuuleffatu waan ta'eef dhimma dhuunfaa irratti hin fuuleffatanii amma akka jalqaba kan laalle og-walaloo gootaa dhimma dhuunfaa irratti jechuun waa'ee gootaa sana faarsuu, waa'ee gootaa sana dhaadessuu, waa'ee gootaa sana lallabu waan ta'eef dhimma dhuunfaa ni tuttuqu. Inni kun garuu dhimma dhuunfaa gasmara keessan seenu. Og-walaloon gosa kanaa kan umurii dheeraa qaban kanneen jalqabatti ta'anii kanneen sirbaan dhiyaatanidha. Irra caalaan isaanii umurii dheeraa qabu walaloon kunniin kanneen durii keessumayyuu kanneen barreeffamaan dhiyaatan jedhamanii lamatti qoodamu. Kana jechuun walaloo durii fi kan addaa jedhamanillee iddoo lamatti qoodamuu ni danda'u. Gosti walaloo amantaa kun egaa gosti kun afaaniin yookaan sirbaan kan darbu ta'ee kan dhimmoota akka jaalalaa, seenaa, baacuu akkasumas hojiilee namoota gurguddoo irrattis ta'uu ni danda'a kan isaan fuuleffatanii darbanii. Og-walaloon kun af-walaloo yoo ta'e kan yaada garee bakka bu'uun dhiyaate malee ani kan jedhuuf keessatti irra caalaa hin fayyadamu. Fakkeenyaaf salaamee kum abbaa kiyyaa, salaamee kum caalaa kiyyaa, natti dhaamii dhufuun dhabuu karaan kee gufuun qabu jechuudhaan egaa kan faarsu sana faarsa irra caalaa nama dhuunfaa yookaas immoo eenyummaa dhuunfaas keessatti hin argamu jechuudha. Kanaafuu walaloon yookaas immoo gosti walaloo amantaa kun walaloo umurii dheeraa lakkoofse gosa walaloo umurii dheeraa lakkoofsan jedhamuudhaan kanneen yeroo dheeraa yookaas immoo bara dheeraa lakkoofsuu danda'anidha. Egaa gosootni walaloo hedduudha. Isaanitti ni deebinamee gidduutti immoo walaloo barreessaan tokko barreesse keessaati. Sinifaa dubbisu natti mufatiin Oromiyaa kitaaba jedhu kitaaba kuusaa walalootii Muhammad Ajaadam Haliitiin kan barreeffame. Barreessaa walaloo kanaa qaroo dhabeessadha. Garuu walaloo kana nuuf gumaachetti kan jiru jechuudha. Egaa walaloon amala isaanii jalqaba laalaati kan turre. Mee sanas keessatti ilaala amaloota walaloo as keessatti mul'atu yaan jedhullee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu sonaan akkana caqasitan sinaaf fira kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gola hundaa quba kaayi ijaaf gurraan waa abuuri beekumsaaf qaroomina bitadhu dafqaaf yeroo gurguri dadhabaa jetteen sodaatiin garaaf siidaan qirqiriin lafa qofaarran fiigiin dachii keessas fiiguu bari laafaa jetteen dhudha'iin laafaa keessa lafeen jira gubbaan isaa lallaafaa malee garaacha ga'u sidiraa addunyaa qaariyee dhufaa bubbee sakaalii waa gaafadhu amma haaraan dhalataa waamicha neegin waadhu gurra korboon godhiin waa hunda dura of eeggadhu waa hunda dura of dhaggeeffadhu addunyaan garba si gooti iyya neegin iyyaafadhu
uumama osoo hin taane kan si uume dinqisiifadhu. Kana ta'uudhaa baannaan nama ta'uu kee mirkaneessi. Guutuu namaa ta'uudhaaf kana mara kutannoon taasisi. Kana taasisi jedhama mata dureen isaa. Egaa walaloo gabaabduu erga namni tokko namummaa isaatiif maal taasisuu qabaa waan jedhu silaati too bifa barreeffamaa yookaas immoo bifa walalootiin barreeffame walaloon toora muraasa qabdu kun yookaas immoo bo'oo muraasa qabdu kun gara kitaabaatti ol guddachuu danda'a jechuudha. Namni tokko maal taasisuu qaba jireenya isaa keessatti kana taasisi mata duree jechuun bifa gabaabduutiin ibsuu dandeenya. Walaloon amaloota walaloo keessaatti isa tokkodha jechuudha. Kanaafuu walaloon kun gabaabinumaan ergaa guddaa dabarsuu dandeessiti kan isheen jirtu barreessaa Muhammad Nur Haji Adam Aliitiin qalamni keen qooriin jennaa osoo dubbannu kitaaba kana bara 2018 gara lakkoofsa faranjootaatti kan maxxanfame gabaarraatti bitaa dubbisaa isiniin jennaa qarshii 50 qofaa walaloo gaggabaabduu kan fuulaa 125 qofa qabudha waan ta'eef aadaa dubbisuu keenyas asumaan gabbifanna namoota kitaaba kana barreessan illee ni jajjabisina waan ta'eef Muhammad Nur immoo numaayyuu qaroo dhabeessa ta'e kana nu gumaachuu isaatti guddaa dinqisiifannaa ni kabajnalleeti. Dhaggeeffattoota keenyaa mee gidduutti immoo keessumaa tokko affeerrannee jirra. Amma qilleensarra kan jiranii keessumaan keenya Waloo Ximqataa Kumarraa jedhamu. Waloo Ximqataa Kumarraa baay'een keessan ni beektu walaloo isaatiin walaloo keessumaa qomaan dhiyeessuu waltajjiirra bahuudhaan akkanumaan waa barroo harkatti hin qabatiin dhiyeessuudhaan amala akkasii kan qabu Ximqataanii mee walaloon maalii akkamittiin kan barreeffamuu qabu dhama akkamii immoo qabaachuu qaba walaloon waan jiru irratti waloo kana waliin turtii taasisnaa. Hello. Toora ban. Naguma Waloo Ximqataa Kumarraa. Nagaa galata rabbii akkam jirtu. Nagaa fayyaa baga toora bilbilaa keenya irratti argamtan. Ayee isinis baga kennaa fi keessaniif galata. Tole ulfaadhu mee bilbilli kee xiqqoo nu jalaa cicitaa yoo danda'ame bakka tokko dhaabbadhuuti. Amma kunoo nagaama. Amma fooyyee qaba. Kunoo. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas kan si beekan hedduu walaloo ati barreessites waltajjiirree garaagaraa irratti ni dubbista yeroo baay'ee jechuudha. Egaa walaloo kana immoo yeroo baay'ee kan dhaggeeffataan ittiin si beeku keessumaayyuu daawwataas ta'u mala yerooti qomaan dubbistudha. Mee gara sanaatti osoo hin ce'in dura walaloon numti kun maali akkamittiin barraa'uu qaba walaloon waan jedhu muuxannoo keerraa ka'iitii waa xiqqoo dhaggeeffattoota keenyaaf qoodi. Egaa walaloo jechuun jalqaba ogummaa kennaa rabbiin uumamaan namaaf kennudha. Inni tokko akka barbaade dhagaa bakka billiitti ishee rukutee addaan baqaqsuu beeka dhagaa. Inni tokko immoo akkuma zeeppii moo maal jedhan kan uffata kana kofoosuu ta'e maal jedhan kana garaa baqattee hodhuun isaa salphata. Inni rabbiin ogummaa isaa kenneef walaloo barreessuuf immoo akka godhu numa beektu dhaggeeffataanis numa beeka jalqaba erga kennaa isaa qabaatanii wanta irratti barreessan sana xiyyeeffannoon qalbii ofii irratti kennu irratti deddeebi'anii yaaduudha. Sana booddee waan barreessuu barbaadan sana baay'ee irratti yaadanii booddee akkamitti dhaggeeffataa koo qalbii dheebotaa kana dheebuu baasuu danda'a jedhanii eega hojjetanii hunuma hojjetama walaloon. Hello nagaamatuuf. Innaa ammaan walaloo yoon isin afeeruuf jedhe xiqqoo shanaasaa kana toora naan galtu walaloodhaan malee. Egaa kennaan kee walaloo waan taateef yeroo baay'ee walaloo maana haasaallee kan taasistu mee walaloo nu affeeruuf jettu kana nu affeeriiti san boodatti seennaati. Amma walaloo ani yeroo tokko waltajjii irratti dubbisee jira. Maal jedha Oromiyaa keessaa jedha Oromiyaa keessaa Wallaggaa lixaati Wallagga keessaa magaalaa Najjooti. Ortee boorantichaa ilma Oromooti Oromummaan kooyyuu sabboonaa ilmaati. Sabboonummaan biyya ofii fayyaduudha eenyummaa ofii jaallachuudha
saba ofiin dhaadachuudha. Oromiyaaf nan hojjedha, Oromummaan ofiin jeja. Saba kootiif gaariin yaada, saba namaaf nan kabaja. Ilmi Oromoo safuu beeka, aadaa kootu na ajaja. Seexaa godheen jajjabaadha, burjaaja'ee maanfa jaja. Afaan koon seenaa barreesseeni, oma dhiibee of hidhetteen uummata koo dura jaajja. Anis isin nan jaalladha, na jaallattu beeka anuu. Laafeen kun nan jabaadha, sabni koos naan akka goonu isa darbee yaadachiiseen barsiifadha isa dhufu akka goonu. Isan beekne nan barsiisa, isa beeku nan jabeessaa, nan dadhabee jedhee laafu kennaa kooti nan barreessaa. Hojiin aartii kanumaafii irra deemtu daandiin baasaa, goota seenaan isa ajjeesen qalama koon lafaa kaasaa. Guca ta'ee ifuu malee bubbee ta'ee ifan dhaamsu, ollaan ija jaamsa jedhan sa'a abbaan gaanfa cabsu, sanyii gootaa akkanis gootaa hin dhiisinaa na kunuunsu. Akkas jedheen ejjennoon walaloodhaaf qabuuf walaloon maal akka ta'e ittiin ibsuu yaaledha kun. Tole baay'ee namatti tola. Mee walaloo tokko miidhagsuu akkasumas walaloo gurra namaa hawwatu walaloo dhaggeeffataas haa ta'u daawwata harkisu tokko barreessuudhaaf maaltu barbaachisamaa jechoota filachuun ni jira. Deebiis immoo dhimma nuti filannullee akkuma jirtu ta'e keessumaayyuu mee walaloo miidhagaa barreessuudhaaf maaltu barbaachisa? Mee muuxannoo keerraati yeroo baay'ee ati dhimma maal akkamitti dhimma baata? Yaaduudha bakka qalbii ofii faffacaasuu dhiisanii waan sana irratti yaaduudha la amma kennaa sana qabaachuun isa duraati akka ta'e jedheera miti isin. Qalbii ofii odoon faffacaasin waan sana irratti xiyyeeffatanii yaadu. Akkamittiin daawwataa koo qalbii dheebote kana dheebuu baasa, daawwataa koo akkamittiin qalbii isaanii gammachiisuu bu'aarsuu danda'a, bashannansiisuu danda'a, barsiisuu danda'anii qalbii ofii waan sana irratti xiyyeeffatanii yaaduudha. Kennaa sana irratti kennaa uumamaa rabbiin namaaf kenna irratti dabalatee jechuudha. Tole mee beekaa jechuun hanga humna akka ibsuu kan hin danda'u jechuudha baay'ee walaloo. Ayyemee walaloon kun kennaa qofa moo tariiti? Kennaa irratti idaamees barnoonni saayinsii nuti argannu barnoonni hagam tokko dhiibbaa uumuu danda'a walaloo miidhagaa ta'e barreessuu keessatti? Walaloo akka jedhamutti ila waan lama jedhu tokko walalooni uumamaan kan namaaf kennamuudha kan jedhan jiru. Hayyoonni qorannoo gaggeessan waan kana irratti jechuudha. Itti aansuudhaan tokko immoo hundumtuuyyuu walaloo barreessuu akka danda'anitti hayyoonni dubbatanii jiru. Walaloo keessumaayyuu kennaa qabnu irratti gabbifachuudhaaf keessumaa saayinsii walaloo kana gama kanaan gabbifachuu irratti gama kanaan uumee namoonni walaloo barreessan akkamittiin kennaa isaanii kana gabbifachuu danda'u mee muuxannoo kee irraatti ka'iiti? Akkitti kennaa kana siluma rabbiin keessatti uumeera taanaan qalbii ofiitumaa amma namoonni baay'een yeroo dhaquun naman waa'ee walaloo kana walaloo odoo hin bilcheessinillee yookiin waltajjiitti ba'anii yookiin haafiiranii hojiin koo akkasii hojii lammataa ta'anaaf walaloonii jedhu. Kana miti amma walaloo jedhamee walalootti bobba'ameeti. Walaloon barreessa erga jedhame qalbii ofii walaloo sanarra gochuudha. Yaada uummata kana barsiisuuf bashannansiisuudhaaf ga'aadha jedhan irratti qofaa xiyyeeffachuudha. Sana booda hiriyaas haa ta'u yoo barataa ta'e mana barnootaatti waltajjii xixiqqoo kutaa baratanitti barattoota fuulduratti ba'anii carraa argatanitti waltajjiitti ba'uun immoo baay'ee murteessaadha. Maaliif namni harka gaafa namaa rukutu abdeen namni namaaf kennu sun keessatti akka wantichattuu daran jabaatan. Kanaaf atiqqaatu mana barnootaa yoo ta'e mana barnootaa hiriyaa ofii bakka ta'anitti illee waan keessa ofii jiru waan barreessan kana dhageessisuun waaw namatti tola jedhanii harka rukutu kanumarraa eegalle anillee akka ofii kooti jechuudha. Gaafa waltajjiitti ba'ee amilee fi jaalala uummataa argaa deemu immoo waan keessa jiru edaa nama akkana gammachiisa amilee isaan naaf kennan irratti hundaa'ee daran kan kaleessaa caalaa akkan qabadhee waltajjii biraatti ba'u nama godhaa jechuudha. Kanaaf waan qopheessan gadi baasu nama fuulduratti carraa argatanitti fayyadamanii waltajjiitti ba'u kitaabota barreeffaman dubbisuu walaloo garaagaraa kan namoota hangafoota nama dura jiru dhaggeeffachuu dubbisuu akkasiin. Tolemee egaa walaloon keessumaayyuu ogummoota aartii keessaati jechoota gabaabduudhaan ergaa guddaa dabarsuun kan itti danda'amu keessaati ogummaa guddaadha. Mee siif ergaa kee walaloo keessatti dabarfachuun agam tokko siif salphata?
walaloodhaan fayyadamtee ergaa barbaadu dhaamsa barbaaddu barfachuu keessatti agamsiif salphata walaloodhaan ergaa kee dabarsuun. Ani akkuma isaa haasa'uu fi ani haasaa akkanumatti akka kana amma kana haasa'urra walaloon naaf salphata haqa rabbii. Durumaallee jechuudha. Yoo hiriyaa dubaraa tokko argee jaalladhe arrabanna xaxama walaloo yoo akkasi dhugaa namoonni kan biraallee akkanuma jedhu ximqataanii walaloodhaan inni yaada isaallee kan ibsuu danda'u maal jedhanii yeroo itti dhugaama isaanii yaada naa ibsanii jira yeroo natti qoosanillee jira akkasiini. Ati xalayaadhaan walaloo barreessaaf turte kaa. Ayyeetolemee walaloon afaan Oromoo sadarkaa kamirra jira jechuun ni danda'ama. Kanneen barreeffaman isaa ta'uu egaa ogummaa walaloo kana waltajjii irratti dhiyeessuunis ni jira. Keessumaayyuu galgala walaloo jedhanii yeroo garaagaraatti ni mul'ata amma tokko yeroo darbee jechuudha. Mee ogummaan walaloo kun hagam tokko guddateera keessumaa ogummaan walaloo afaan Oromoo. Gaariidha. Ogummaan walaloon amma waloon kun bakka bakkaati namoota nullee an akka dhuunfaa kootti fakkeenyummaan koosiidha namoota jedhan hedduutu jiru kanan argu waltajjii garaagaraa irrattis walaloo dhiyaatu wantoota akka yuutuubii kana miidiyaa hawaasaa kana irratti illee walaloota baay'ee argaan jira. Ani akka carraa ta'ee lataan qana'ii amma baargama ce'ee isteetota Ameerikaa keessa jiran kanarratti hanga sadarkaa galgala walaloo jedhee qopheessurra ga'eera walalooni. Namatti tola. Lataan yeroo na bareetti akka jedhetti ximqataa jalqabaa foddaa televezyiiniin akkana argedha. Haalli ittiin dubbisutti gammadee yoomin akka ximqataatti walaloo dubbisa jedhee hawwii qabuudhaan waan silayyuu keessa jiru qabatee waltajjiitti ba'ee haala kanaan sadarkaa kanarra jira amma. Barsiisaan yeroo baay'ee barataan isaa barsiisee barataan isaa isa caalee addunyaadhaaf faayidaa ta'ullee jira itti gammadaa jechuudha barsiisaan yaada gaarii qabu. Amma sadarkaan Ameerikaa isteetota garaagaraa hayyoota kana gidduu deemanii sagantaa walaloo galgala walaloo jedhanii qopheessuu kanarra ga'ee jira walaloon jechuudha. Kanaafuu guddachaa jira akka immoo fiigtaatti taajjabdeetti. Guddachaa jira garuu ani gama koodhaan waan an jedhu amma miidiyaan hawaasaa kun illee jira peejii garaagaraa banachuun yuutuubiin illee jira amma carraa guddaatu jira namni kennaa kana qabu dandeettii isaa gadi baasee namoota dhaggeeffachiisuudhaaf garuu wanti hin jirre walalleessitoonni kun waloon kun gama gamaan wal ijaaranii mari'atanii wantoota waliin hojjetan kanarratti xinnoo dadhabinni jira. Kana ani namoota xiqqoo ishee walaloodhaan haalota tokkoof lama haalota xiqqaatuuti sagantaa waa'ee walaloo fi waloo mari'achiisuu irratti namooti haalli xiqqoo mijatuuf warri xiqqoo tarkaanfatan utuu xiqqoo ishee as deebi'anii walaloon faayidaa inni qabu aartii keessatti humna inni qabu yaada ofii ittiin ibsachuuf uummata qalbiin isaa dheebote dheebuu baasuudhaaf illee faayidaa akka inni qabu warri baran gadi deebi'anii waloon na caalus ba'uu danda'a jedhanii warra gadii kana yaadatanii fakkeenya ta'uu fi barsiisuuf gorsuuf jajjabeessuun kun illee otuu jiraate waan hin jedhee hawwuudha. Inni kun immoo irra caalaa sinumarraati kan eegamu waloowwan jalqaba ba'an keessaati keessumaayyuu waloowwan ba'anii uummatatti mul'atan kanneen waltajjii garaagaraatiin isaa ta'uu waloowwan miidhagaa barreessuudhaan beekaman keessaa warra duraa keessa jirta waan ta'eef inni kun sinumarraati eegala waan ta'eef atis dhimma kana jabeessi jennas mana akka dhaamsaatti. Egaa amma keessumaayyuu yeroo ammaa kana yerootti addunyaan teekinooloojiin garaagaraa bifa salphaateen ogummaa ofii kana dhiyeessuun itti danda'amurra kan jiru miidiyaaleen hawaasaa pilaatfoormii garaagaraatiin qophaa'anii jiru teelegiraamiin jira feesbuukiin jira karaa yuutuubiin jira karaa garaagaraatiin fayyadamanii ogummaa kana beeksisuun hin jira duratti hagas mara waltajjiin itti ogummaa kee beeksisu hin jirtu. Namoonni yookaas immoo dandeettii walaloo qaban kana waan amma mijataa jiru kanatti dhimma ba'anii ogummaa kana hagam tokko guddisaa jiru jetta waan taajjabii karaa miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuudhaan ogummaa ofii guddifachuunis ni danda'ama waan ta'eef gama kana waan taajjabdi maal jira ximqata? Amma wanti an kanarratti taajjabe hin sobu namoonni jajjabaatanii peejii ofiillee banatanii yuutuubiis wantootuma teelegiraamii ati jette kanarratti dandeettii isaanii mul'isuu yaalan innuma jiru
xiqqoo ishee gama hawaasaan gama uummata dhaggeeffataadhaan komiyaan xiqqoo qabu nama beekan qofa nama beekan ebaluu jedhanii nama beekan qofaa dhaggeeffachuu barbaadu. Wanti gaariin immoo bakka ati hin eegnee fi nama ati irratti keessatti hin eegne irraa argamuu danda'a. An yeroo baay'ee akkuma carraa ta'ee torba koorraan viidiyooleen yookiin sagaleedhuma walaloo hojjetamanii jiran banee gaafa dhaggeeffadhu maal namni kun jedhee fuudheellee kana dhaggeeffadhaa jedhee yeroon itti sheer godhee namoonni akka dhagaan godhee nama sanallee barbaadee dubbisufaatu jira. Fakkeenya tokko gaafan kitaaba waggaa 6 dura kitaaba weedduu seenaa qopheesse Useen dabalaa namni jedhamu jira barataa nama bara kana yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame. Isa ani amaanin bira dhiyaadhee akka carraa biyya inni itti dhalate deemee hojii hojjechuudhaa fi hojiidhuma walaloo kana isatti hundamee dandeettii isaa keessatti argee gaafa dandeettii sana argu ajaa'ibsiifadheeni Finfinnee irratti waamee kennaa ani isa keessatti arge kana uummata fuulduratti sagantaa kanarratti agarsiisuu qaba jedhee. Beeksisuudhaaf jechuun. Innis akkuma jedhee ani waltajjii kiiloomeetira 500 irraa waamee waltajjiitti baase namnillee isatti illee gammadee amma waltajjiilee kan ayyaanaa waltajjiilee gurguddaa fi xixiqqaa kamirratti illee hojjechaa jira Useen dabalaan kunii jechuudha. Kanaaf namoonni miidiyaalee hawaasaas haa ta'u wantootuma amma teknooloojiin fide irratti hundaa'anii kennaa isaanii agarsiisuu yaaluun dirqama. Hawaasni immoo dhaggeeffataan immoo namoota beeku qofaa odoo hin taane waan namni inni hin beekne illee hojjetee gadi baase kana dhaggeeffachuu amaneeffachuu akka qabu kan naamsa. Tole Waloo Ximqataa Kumarraa toora bilbilaa keenya irratti argamuudhaan dandeettii kee akkasumas ogummaa walaloo irratti waan taajabdee fi waan keessa jirtu waan nu qooddeef guddaa galatoomii ulfaadhu yeroo biroollee akkanuma akka nu waliin turtu abdii qabna. Ayyee galatoomii dhaggeeffattoota keenya keessumaa Waloo Ximqataa walaleessaadha. Waloo Ximqataa hundi keessan ni beektu akkasumas irra caalaan keessan ni beektu jedhee na bidadhaa yeroo garagaraatti ogummaa isaa siniif dhiyeessaati kan ture. Ogummaa walaloo keessumaa walaloo yeroo barreessinu xiyyeeffannaa nuti dhimma barreessinu irratti fuulleffannu murteessaadha. Sanaan alattis immoo namoota dandeettii akkasii qaban tariitii carraattiin gara hawaasaatti ba'an dhabanillee jajjabeessuu cimsuu beeksuun immoo nurraa eegama jechuun dhaamee jira ulfaadhu jenna. Mee amma immoo gidduutti walaloo amaanyaa faroo kan inni barreesse yookaas immoo kan inni qopheesse tokko siniif dhiyeessine ammallee walitti deebinaatiin waliin turaan afeerraa keenya. Barrin dhufa, barrin lufa, barri dhufee barri kufaa, barri dhufee bara tufaa, barrin dhufa, barrin lufa, barri dhufee barri kufaa, barri dhufee bara tufaa. Gaafasi barri naafa namni naafa gadaasani gadaan laafa gadaan babarritti dubbiin dadarritti ni barraa alle ni arraa alle ni arra alle mirgisaa mirgi darre mirgoo gabbinni darre arreedaa miilli darre nadhoo qayyi darre qaroo arrabni darre dhaltiin darre dhalchi darre uumamni darre uummanni darre barri darre namni darre maqaa malee naman garre bara namaaf barri dabee nama keessaa nama dhabe. Horanii horii dachaa qotanii callaa galchaa quufanii garaan ga'an horanii dharraan ba'an saani eega'aadha namni beela'aadha odoo qabuu of hollata odoo nyaatuu hamoommata barri raatu namni raatu nam barsunii naman taatu hin dubbatu hin bubbisa hin haasa'u hin dhukkisa burreessaa buufaa ta'a burree qeerransa ta'a wal fakkaatee waliin galu wal barbaadee waliin falu namni jiru bakka namaa namni jiru akka lama adi abdiin namaa bifa bifa amma dhaama amma ifa bara suni bara darree maqaa malee naman garree bara namaaf barri dabee nama keessaa nama dhabe
namni yaadu takka takka yaadni namaa akka qalbiin namaa bakka oduu callaa ol guddisa oduu callaa wal buqqisa nyaapha ta'ee wal gata waliin nyaatee wal hata waliin cimsu waliin dhossu waliin tiksu waliin obsu horii firaa firri hata haqa firaa firri gata bara ilmi abbaa dhagaan dhahu ilmi abbaa hin dhagahu haadhaaf abbaa diina tolcha haadha abbaa diida bulcha soddaan beeku hin sodaatu safuun eegu jedhu malee jechan filu jedhee jecha walin hilu midhaan caalaa dubbii nyaata dubbii dharaa dugdaan baata wal dhiiba wal ciniina wal jibba waliin diina iyya walii waliin bahu waliin galu waliin nahu nyaaba ta'ee wal balleessa nyaaba caalaa wal madeessa ofin beeku walin beeku ofin eegu walin eegu odoon beekin beekaa ta'a waan hin beekneen beekaadha hin falfalu hin farrisa hin gulufu hin barrisa waan hin jirre lafa suufa waan hin jirre soba buufa hin kijibuu xinniqaadha dhaaban qabu miliqaadha waadaa seenee waadaa nyaata miilaan yaada miiraan kaata odoo qabuu badii danuu badii adii hin amanu hin waakkata hin kakata galma dhugaa hin baqata dhugaan dhugu hin lagata keessan beeku keessaaf ala waan hin beenne keessa gala ni qillisa akka dibbee ni bubbisa akka bubbee ariifatee murtii labsa ni jarjara murtii dabsa bara suni bara darree maqaa malee nama garree bara namaaf barri dabee nama keessaa nama dhabee ni cawata hulaa cufee hin gajafa of argufee hin qanyiisa hin roqomsa hin nyakkisa hin hobobsa garuu yaadee yaadan bahu waan barbaade biran gahu barri suni barri boruu bara sanii namni horu gurri namaa gaafas duuda waaqa dhiisee nama muuda bara saniin barri bahee bara sanii namni gahe irbuu galee irbuu diiga cubbuun didu cubbuu fiiga miilli lafatti hin dhaabatu eessa dhaqaa hin gaafatu hin adeema hin galda'a hin qoodama hin harca'a tokko ta'uun dharraa taati uleen haqaa harkaa baati dhara yaaduun umrii fixa odoof dhaaduu barri lixa bara sanii bara darree maqaa malee nama garree bara namaaf barri dabee nama keessaa nama dhabe. Suuraa kee naaf ergi. Biyyaa bahu an bikka kee mee akkamiin dhufa beekee yoom dhungadhee si gaggeesse natti boottaafaan si dheesse waaqumatti si dagadhee imimmaan keessan baqadhee kanaafan dagadhee sirraa siqee hin sa'in waanan si miliqee silaalee siin argu fagaatteerta biyya kanatu naaf jiramoo maal jetta waan kiyya iga taate deemte an dhiifte qubaa koo suuraa kee naaf ergi ittiin of sossoba. Suuraa kee naaf ergi. Walaloo kanallee kan barreesse Amaanyaa Faroodha. Walaloo kitaaba qawwee aartii keessa jechuudhaan Amaanyaa Faroo kitaaba maxxansiiseeti kan jiru jechuudha. Kitaaba fuula 182 qabdudha. Gabaarratti ni argattu bitaa dubbisaa jenna. Walaloowwan mimmiidhagoo as keessaatti argachuu ni dandeessu. Amaanyaa Faroo kan jalqaba walaloo isin dubbisaa ture reessadha. Walaloo mimmiidhagaa barreessaa. Haalaan ittiin dubbisullee haalaan ittiin dhiyeessullee itti gammaddu walaloon akkuma jalqaba ilaalaa turre amaloota walaloo keessaatii bifa muuziqummaa akkasumas yeedalummaa of keessaa qabu kaataatti amaan dubbisaa ture dhageessan hedduu kan nama harkisu gurra namaa kan hawwatu namni kamiyyuu dhaggeeffachuudhaaf kan jarjarudha. Jechoota gaggabaaboo jechoota mimmi'aawuu salphumatti filatee ittiin ergaa isaa dabarfachuu ni danda'a. Kanatus walaloo adda godha. Kan ilaalaa jirru waa'ee ogummaa walalooti. Ogummaa walaloo immoo amaloota isaa ilaallee turre gosoota walalootu ilaalaati kan jiru jechuudha. Inni sadaffaa gosoota walaloo keessaatti gaggabaabsituman isiniif dhiyeessa walaloo odeedha. Gosti walaloo kun kan sirbaan dhiyaatu ta'ee kan rukkuttaa qabaachuu fi beekamudha. Garuu haalli rukkuttaan isaa kan itti dhokatus akkasumas immoo yeroon itti dhokatus jiraachuu ni mala. Kaayyoon isaa ergaa tokko xiyyeeffannoon dabarsuu ta'e garuu immoo jechoota baay'ee qabatamoo fi miira nama hawwatu danda'an itti fayyadamuudhaan kan dhiyaatu gosti walaloo kun amalaaf unkaan ittiin beekamu ni qabaate jechuudha. Kunis ogummaa walaloo kun ni qabaa afaan baay'ee filatamaa ta'een yookaas immoo jechoota baay'ee filatamaa ta'een kan dhiyaatudha. Akkasumas kan yaada kalaqa sammuu ta'e yaada cimaa dabarsu ta'uu isaati unkaa ilaalchisee
keessumaayyuu xaxamaa jechoota xaxamoo ta'an yookaas immoo salphaatti namoonni hubachuudhaaf rakkatan illee fayyadamuu danda'u keessumaa walaloo keessatti yerootti fayyadama afaanis luga afaanii cabsullee ni jira poetries deviant jedhu warri walaloo kan saayinsii isaa qoratan jechuun jechoota akkaataa nutti yeroo luga afaanii fayyadamnuu fi yerootti walaloo kana barreessinullee adda ta'uu ni mala jechuudha. Fakkeenyaaf magaala naatu yaamee deemtuun ofiin dhufte gurraatti gabuleen si waamee dhufte jechuudhaan egaa jecha miidhagaa gabaabaa ta'etti fayyadamuudhaan ergaa guddaa namni waamamee dhufe akkuma jiru namni osoo waamamee dhufullee akka jiru gabaabinaan ergaa dabarsuu danda'udha. Gosa walaloo inni biraa keessaati ogummaa og-walaloo gaddaa yookaas immoo yerootti akkaataatti walaloodhaan gadda keenya ibsannullee walaloo keessatti ogummaa kana dhimma itti ni baana. Fakkeenyaaf gosti og-walaloo gaddaa kan yeroo du'aa dhiyaatu yookaas immoo kan nama lubbuun isaa darbe tokkoof yaadachuudhaaf jedhamee irra caalaa barraa'udha. Kana jechuun walaloowwan gosa kanaa kanneen dhimma miira walichaa malees miira hawaasa bal'aa tuqan kan dhimmoota nama maran keessatti ittiin dhiyaatanidha. Kana malees walaloowwan hojiif gootummaa nama du'ee kaasuun dhiyeessuu danda'a jechuudha. Walaloowwan as keessatti dhimma itti baanu walaloowwan kunniin duuti kan hundumaa mudatu akka ta'e ibsuun miira nama tasgabbeessuuf akkasumas nama sana immoo itti yaadachuudhaaf kanneen yeroo baay'eetti dhimma baanudha. Gosti og-walaloo kun bifa salphaaf amala muuziqaa qabuun ni dhiyaata. Amalli isaatis miira namatti dhaga'amu yookaas immoo miira gaddaa nama keessaatii waa'ee nama sanaatti yaadannu ta'uu mala. Qabiyyeen isaa mata dureewwan garaagaraa irratti ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akka nama sana jaalatan ibsuudhaaf ta'uu mala. Fakkeenyaaf sin jaallanan dhorkiin akka ol seeni gadtaa'ii onnee walakkaa jechuudhaan ittiin yaadachuun ni danda'ama. Bareeda uumaa faaya addunyaa dhiyaana qalbii bifa jireenyaa himanni hin fixu dubbii dheeressuu bareeda uumaa rabbiin haa nuuf dhiisu jechuudhaan illee waa'ee miidhaginaa waa'ee bareedinaattiin yeroon ittiin ibsannu keessumaa walaloowwan sirbaa keessatti dhimma ba'uu ni dandeenya jechuudha. Walaloo gosti inni biraa kan jaalalaatii romantic poetry kan jedhamu jechuudha. Ifama gosti og-walaloo kun kan raawwatamu bakka fagootti ta'ee bosona yookaan gaaraaf gammoojjii namni keessa hin jiraanne keessatti kan jaalalawwan rakkoolee garaagaraa keessa darbu keessumaa dhimma irratti mo'aman walitti dhufanii jaalalaan kan waliin jiraatan ta'uu ni mala. Kanneen wal jaalatanii milkoofnes ta'uu mala. Walumaa gala dhimma jaalalaatiif wantoota walaloowwan barreeffamanidha. Fakkeenyaaf niin deemaa biyya feetiin dhaqa gaara feetiin ba'a laga feetiin ce'aa deebii arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsuuf jiruu kiyya hundaa jechuudhaan kan artist Dr. Kabajaa Alii Birraa sirba isaa keessatti dhimma baanillee gosoota walaloo jaalalaatiif itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas egaa walaloon tiksee ni jira. Walaloon kan hojiillee ni jira jechuudha. Gosoota walaloo kanneen itti dhimma itti ba'uun ni danda'ama. Gosoota walaloo hojii keessumaayyuu akka hawaasa keenyatti hedduu beekamaa yeroo hojii hojjennutti of jajjabeessuuf wal jajjabeessuuf amilee walii cimsuudhaaf dhimma itti kan baanudha jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroon keenya waan nu daangeessiif asumatti goolabuudhaaf deemna. Egaa namoonni dhimma walaloo kanarratti saayinsii isaa hubachuu barbaadan kitaaba barsiisaa deebisaa bayyanaa tolasaa kan isaan bifiyyee caasaaf qabiyyee walaloo jechuudhaan waa'ee walaloo ogummaa walaloo irratti bara 2019 maxxansan jira. Kitaaba sana barbaadanii gabaarra yoo dubbistan sin fayyada. Ogummaa keessaan keessumaayyuu gama saayinsiitiin walaloon akkamittiin barraa'uu qaba, caasni isaa akkam ta'uu qaba, caasifamni walaloo akkamittiin dhimma ba'uu qabna waan jiru irratti bal'inaan barraa'aa jira waan ta'eef saayinsii isaa achirraatti hubachuu ni dandeessu. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Si waliin kan turan Tamasgee Hundarraati ogeessota stuudiyoo mara waliin ta'uudhaan qophiileen OBN birootti fu'aan gamanumaan nagaatti isiniin jedha. Elellee show. Elellee show. Elellee show.
astaamariin, aartiin, ogbarruu, aadaa, afaanii fi seenaa